tana bar simatu daf kabaja khaysumma tana godu daf wan kan ittiyadati ufdura qopaawo so khaysumman hularra dhabbate hula isinittin doddoyni ji annabi sallallahu alayhi wa sallam qalbi sahaba sani qalbi mu'mintota akka wali galate khakhasa irruma deddebi'e tuftahu fihi abwabul janna hulalin jannata saddetan banamte qulqulleyfamte mimmi deysani tolchanii mu'mintootaaf bananiitiniin qulqulleeysan hulaaleen jahannam hundi kabaja siitii jecha cufamtu mata jajjabeeyyii shayxaanaa kabajaa baatii tanaatiif jecha keessa hidhamu baatii kanaa kanaatu isinit dhufeetiniin jira fiihi leylatun khayrun min alfi shahr halkan tokko kabajaan baatii kum tokkorra caaluutu baatii tana keessa jiraa je'aani nabiin sallallahu alayhi wasallam halkan kabajaa kana halkan guddaa kana halkan qaalii kana namni dhabeetiniin je'e namni halkan kana hongawe khayrii addunyaa fi aakhiraadha nama santu dhabe yookaanis hongawe je'a nabiin sallallahu alayhi wasallam kanaatu as deemaatiniin jira asirraa itti yaannee qalbii teenya gama ramadaanaa deebifnee maaltu nurraa eeggama akkami gama rabbii deebina simannaa ramadaanaa kana maalin goona waan je'u asirraa itti yaaduu nu barbaachisa amma teenyee if irraanfannee eega inni deemee nu jala dhufe asruma ramadaanni seenuu taa'u galgaluma magriiba ramadaanni seenuu taa'u sagalee taraawii haafaa dhagahuudhaa taa'u yaaboo dingata nu dhufe nu jala bu'e way amanni numa jarjara baatiin maalumaatu akkanatti ari'a jechuu akka nu munne yookaanis waan kana mudanne nabiin sallallahu alayhi wasallam waa hunda gizeen akka itti qophaawa mu'mintoota yaadachiisaatiin ture sallallahu alayhi wasallam wanni kun anaafis dhaamsa isiniifis dhaamsa nama biraatiifis dhaamsa akka booda dingata lafan nu qabe ramadaanni osoo nifi nutin qabaatin nu dhufe nus seene lafan nu qabe osoo sababaa fi qophii takkalleen godhin akkan jenne warra yogguunii fi khayriin takka hulaan khayrii takka dhufte lafa nagayaa taa'ee eega inni hularra warrirra dhaabbatee keef yookaanis assalaamu alaykum akka keessummaa tokkotti hulaa dhadhaweetiniin je'e lafaa ka'anii baaraguu ori'uu amalli akkanaa kun akka nama mudanne warreen amala akkanaa kana qabu akkana je'an duuba walaw araadul khuruuja la a'adduu lahu cudda bara warreen ramadaanni dingata nu dhufe je'u kun warreen soommanni dingata lafan nu qabe je'u kun osoo nuti waa takkan qophaa'in gana jennee teenyu salaamtaa hularra dhaabbateetiniin ramadaanni nu qara'e je'ee warreen yaadu kun fakkiin isaanii akka warra lafa nagayaa nabiin sallallahu alayhi wasallam labsii jihaadaa awaajee qophaawaa je'eeni fuulduratti himee fi guyyaa silaa buru galgala yookaa ganama yaanaa jechuudha yogguu beeksisa irraa booda qophaawaan dhufte yaaboo nuti ganaadha seene jidduu kanattis ni shaagalamne ni irraanfanne dubbiin tun akkamitti akkanan nu jala buute warra je'ee yaada kaasu osoo ni deemnaan dhugaadhaan isaan keessa jiraatte osoo waan kana keessaa qabaatanii la'acadduu lahu cudda silaa qophii barbaachisu hunda xumuraniit ta'anii sa'a ol ka'a je'an san qofa eeggatanii wanni dingata lafan nu qabe isaan jechisiisu keessaa qabaatuu dhabaatu qophii isaan barbaachisaa qophaa'uu wanni isaan dhoorge keessaan qabnee waan jedhu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu barsiise as keessatti jechuudha waan kana ta'eef akka dubbiin akkas nun goone asirraa wanni nuti eegalluun ramadaanni nu dhufeetiin nu dubbisuu dura tawbaa nu barbaachisa hujii islaamaa hunda keessatti tawbaan yeroo hunda barbaachisaadha tokko waan balleeyse beekee tawbata lama hanqina qabaatuun oolu je'e tawbata sadi badii takkalleen qabu yoo je'e dalaguma khayrii dalagu kana keessa hanqinni hin dhabamu jalqaba irrattis osoo waa dalayduu walakkaattis dalagaa osoo dalayduu xumura irrattis tawbaan barbaachisaadha waan ta'eef tawbaadhaan qophaa'uu nu barbaachisa wanni tawbaa irraa qalbii teenya lolla'uu irraa gama rabbii keenya ittiin deebinu kanarra jabaadhaan jiru wanni rabbii keenya gammachiisu rabbii keenya das godhaa
hojii gabrootan dalagan irraa rabbiin itti gammadu akka tawbaallee waan hin jirreef jecha tawbaadhaan qophaa'uu nu barbaachisa. Nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam ni ibse yookaanis ni fakkeessee jedhan ramadaana kana hadiisawwan dabre kana keessa yogguuneef ibsu baatii barakaadha, barakaa umrii, barakaa diin, barakaa ibaadaa, barakaa imaanaa, barakaa maatii, manaa tahuudha nabiin ibse sallallahu alayhi wasallam. Rakkoon baatii 11 keessa turte hundi baatii ramadaanaa tana sirrooyti. Baatii ramadaanaa tana namayyuu hanqina waan duraan jiru sirreeffatee mana barakaa, afaan nagayaa, yaada gaarii, ilaalcha gaarii wal dura qabatanii keessummaa tana waliin simatan baatii barakaadhaati. Dhuguma baatii barakaati. Sa'aansaa akka waliigalaatti daqiiqaan sakandiin ramadaanaa hundi qaaliidha, waa hundarra qaali jechuudha. Waan kana taheef fakkeenya nabii kana godhannee baatii tanaaf as deebineetiin qophaa'uu nu barbaachisa. Hadiisa Bukhaarii Muslim keessatti yogguunii fi ibsu waa'ee baatii tanaa laalchisee baatii biraarraa waan adda isa godhu itti dabalee nabiin sallallahu alayhi wasallam akkuma reefu jennu soommana dirqama godhe dhaabbata halkan kanaa rabbiin sunnaa ummata irratti godhe yogguuniif jennu dhaabbanni isaatis addatti waan dalagaa of danda'e qaba. Guyyaa soommanuunis dalagaa of danda'e akka waliigalaatti qaba. Akkana jedha kunoo nabiin sallallahu alayhi wasallam namni baatii ramadaanaa soommane rabbiin ramadaanin isa gahee ramadaanaa fi inni nagayaa walit dhufanii fayyaadhaan gammachuu walit dhufanii nagayaa wajjin walit dhufanii ramadaana namni soommane rabbii isaatti amanaadha. Baay'ilama rabbii isaa dhugoomsee laffaatii ibaadaa tana keessatti isa mudattu baabayii hunda rabbii isaarra lakkaawwachaadha. Namni ramadaana kana soommaneetiin hin je'e badhaasni nama kanaa maali jennaan gufira lahu maa taqaddama min dambi. Dilii isaatti dabarte hunda rabbiin irraa haaquudha. Mu'mintoota irraa wanni isa bira jabaa ka akka rabbiin dilii isaa araaramuudhaan man jiru. Badhaasni mu'minaa waa hundarra kana mu'mina bira jabaadha. Eega rabbiin dhiifama godheef eega diliin rabbiin qulqulleesseetiin hin je'e waan barbaade hunda waan fedhu hunda argatuu danda'a. Isaa fi rabbi jidduun nagaya waan ta'eef dhaabbataan akkana je'een soommanaan akkana je'een waman qaama leeylata ramadaan namni ammaas ramadaana kana halkan dhaabbate halkan leeylatul qadrii namni dhaabbateetiin hin je'e baay'ilama rabbii dhugoomsee laffaatii isaa rabbi lakkaawwatee sawaaba guddaadha rabbii waan kanarra naa galcha jechuu dhugoomsee namni halkan ramadaanaa dhaabbateetiin hin je'e gufira lahu maa taqaddama min dambi. Soommanni guyyaa diliidha irraa dhiqa. Dhaabbanni halkaniitis akkuma san diliidha irraa dhiqa. Mu'mintichi kun yeroo hunda halkanii fi guyyaa keessatti hiree bareedduu tana keessa gara gaggala waan ta'eef waan kana akkana beeknee hiree tana beeknee itti fayyadamuu fi gara rabbii deebi'uu nu barbaachisa duuba. Itti aansuudhaan ammas wanni baatii ramadaanaa tana keessa namayyuu itti yaadee qophaa'uu qabu hiree tana beekeetiniin ammarraa fuula qaamaa qalbiin itti deebi'uu barbaachisu. Baatii tana keessatti wanni dalagan baatii araarama heddummeessan, baatii if gadi qaban, baatii jaalalaa, baatii dhiifamaa waan kana akkanatti mu'mintoonni beekee gara rabbii deebi'uudha qaba. Waan addunyaan tun jirtuun ramadaanni ni jira. Anaaf ati garuu jiraatuu dhabuutu mala. Barana yoo jiraanne mara jiraatu amata dhufu jiraatuu dhabuun mala. Kanaafuu yeroo amma rabbiin waliin nu fide tana keessatti rabbiin ramadaanaanis nu haa afu jechaadha. Waan kana ammarraa gamasii deebi'uu nu barbaachisa. Itti aansuudhaan ammas nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam akkana jedha duuba. Baatiin tun jabduu tahuu, baatiin tun baatii qaalii tahuu yogguu ibsu ramadaanni mataa isaatti keessummaa qaalii tokko ramadaana kanarra nama qaalii tokkootiitu ramadaana kana wajjin wal qabata. Namni wanni kun itti dhufus irra qaalii uumaa rabbiiti. Ataani Jibriilu
جبريل ندو فيجي نبي عليه الصلاة والسلام جبريل وجوجن نجا أكما نمجو بيقطة ملائكة الرجال وما ربي وميتي جبريل ندو فيجي واللافتو فيندي منمنخن واني درين أكا جتة إسا خانا سميد أغادي فتتين اندتشيتنا تغادي مبوفتو أما سقفا خانا قيستي بلاش واللافتو لان أصوني فنتاني وان قالي وان جباتو كون دفور را يقول سنبين جبريل ندو فيتي فقال يا محمد ونانجي صلى الله عليه وسلم من أدرك نمني ربي هير إسا خنّي عمري إسا إيريسي هادا في أبا في دكابي هادا في أبا سا نمني دكابي هادا في أبا سا خناتي تولا أولي إسان خنا غمّچيسي الرجالتو دان هادا في أبان سا هندوين haadha abbaa isaatti osoo tolan oolin osoo hin gammachiisin haqa haadhaa fi abbaadhaa osoo hin guutin namni du'eetiniin je'e isaanitti tola ooluu dhabuudhaan badiinsaa hammeenyisaa gochisaa fokkatee ibidde seeneetiniin je'e sababa haadha abbaatti aqee ta'uutiin isaanitti tola ooluu dhabuudhaatiin فأبعده الله رب الرحمة الرئيسها فقيسو جئ جبريل دعاء قدي نمني هذا أبا رقبته إساني تلو أولو أن جنة هذا في أبا سار راهم بتتين قتي هذا أبا دا خبجا هذا أبا دا واللالي اتهاماته دوتي اتدفته إسان كان الرابو أبو فتو أبي بالدسين رحمة ربها فقيسو جبريل جئ نبي خينيان آمين جي ربي هاكيبلو جي جئيني نبي كيني صلى الله عليه وسلم فقلت آمين يا ربي دعاء جبريل تنا أبارس جبريل قد خنا يا ربي كيبلي جئت نبي كينيا دعاء إسا تنرتي آمين جي هذا أبانا ما درجة إسان قبل هذا أبانا ما خن هممتك جبا أكته bu'aan isaan keessa jiru ha ilmoon beekuu qabdu har'a akka walii galaatti irraanfanneetiin hin jirru ramadaana kanaan walitti dhaadha nabiin sallallahu alaihi wasallam waan kana ummata isaatii dhaame duuba lammaffaa irratti namni baatii ramadaanaa dhaqqabee ramadaana rabbi waliif fidee famaata du'e ramadaana kana keessa dogongora isaa osoo hin sirreeffatin dhiifama waan dalage rabbii isaa hin gaafatin osoo rabbii isaan araarfatin badii sanirratti du'eetiin hin je'e osoo toobaa gara rabbiin deebi'in badii sanirratti du'uudhaan gatii ramadaanaa wallaalee ramadaana irraa fayyadamuu dhabuudhaan namni ibidda seeneetiin hin je'e sunilleen faayidaan qabu rahmata irraa rabbi haa fageysu jibriil je'eeti du'aa'ii godhe nabiin bira taa'eeti aamiin yaa jibriil rabbi du'aa'ii tana haa qeebalu namni ramadaana irraan fayyadamin bu'aa ramadaana irraa hin buufatin yeroon inni bu'aa buufatu hin jirtu waan ji'urra dhaabbatee nabiin keenya aamiin je'e taramadaati gatii ramadaanaa qaalomina ramadaanaa faayidaa ramadaanni kun dhufeef golom'ata yookaanis hanqina umriin ummata muhammad xiqqoodhaa keeysa ramadaana kana fideefi ramadaana kana keeysa ربي سبحانه وتعالى هل كان قاليسا إساف خايون أكا هيريا أمة دراني سنت لقبودا دهم من تجم وان أسخيس ربي إساف قد جروف وان كان قتي واللالودان فايدانا من قبل تهيتني اللالمي اتعانسي نمني مقام كان كبيرت دبتمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقو مقام كي لقه نقيا رحمة سرتم بوسن بخيل نماتي قرقدا نما جاما